Faya naguma qophoofte maaliif jechuudha. Sodaa fudduun tirfiidha yaani akka carraa yoo fi moo yaadde adama muuka. Jara kenna kaleessa akkuma tapha eegalleen silkiin isaa harkatti allagummaa jedhamayyuu harkatti dadhabee wanta ta'e socho'uu didee osoo dhadhabiin osoo koffee irraa murqiidhaan jala ba'ee amma soddoonni walitti dhufanii jechuudha. Soddoonni walitti dhufanii inni haga ammaa yoo waan intala ta'e na fuudheef waan na adabuun dubbanne ani garuu akka raachinuu baanu soddaa qilleetaamidha waan ta'eef adabbiin kiyya adabbiin tokkoffaa jechuudha. Adabbiin tokkoffaan koofiyyaa irraa baasudha. Akka raachinuu baanu soddaa qilleetaamidha waan ta'eef adabbiin tokkoffaan kiyya koofiyyaa irraa baasudha. Inni galee akka inni koofiyyaa irraa baasu himmootu adabbiin lammaan hafee ka koofiyyaa irra guddaa adabnaa jechuudha. Raappartichaa soddaa warra arsii zaaree ezigaa firiizii dhoofame moo waan wayiitu jira moo innaa yaalleen maratona. Giftanoonni kee dhufanii abbaa ta'e namni itti iyyattu itti bilbilattu jira abbaa feete bilbilee fidi mooyamu inshaallah dooftoriin mooyata jedhee of abdata. Hawaasni isallee dhufee gir jedhee kun leecha qopheessee kun ababaa qopheessee kun askiriim qopheessee kun makiina qopheessee kun motora qopheessee kun quba ofii qopheessee aappii buufatee kan ittiin taaptaap godhan koppiliinkii kun akka ajaa'ibaatti godhaa jiran 600 gahan jechuudha osoo hin kadhatin. Innaa fidet qopheeffattee taasif godhaaree nama 900 moomaa saddeet nama dila kanaa jirtan waan inni jechuu osoo taasif godhaaree. Udah ya koppiliinkii godhaa jedhu. Hawaasni hawaasuma maaliin garaagarummaa qabdan hawaasni isaa nama 600 moomaata koppiliinkii godhee jedhe asitti hin jirtan. Gobar namni kun Are you ready now, Ramparu? Are you ready? Boy Fafi. Tawa beellamaatu jira Fafi leenca gadhi. Are you ready? Ingiliffaan beeku soddaa. Rafaan jirti reediin. Ready Adam Duriye Cairo Rabban Nubar. Are you ready? Egal lu kopida. Ingiliffaan beeku bar soddaa. La Rampara Ingiliffaan beeku. Ingiliffaan tolchi dubbadure. Are you ready, Soda? Are you ready? Stand, Habib Arbi. Stand. Here, Babar. 1 minute here. Ready, Rafaj. Are you ready, Jenna? What about Tani? Are you ready? And Jenna ready, Rafaj. What about Tani? What about never? What about Rabbar Ingiliffaan beeku. Ingiliffaan taaptaap godhee badhaadha. Ingiliffaan ittiin dubbanne bara Ingiliffaan taaptaap godhee na dubbatte. Guys, hundi keessan taaptaap godha. Mucaa Toophira jiru kana fooloo naa godhaani. Hundi keessan banne. Mana kiyya dhuguma mana tapha beellama fakkeessan. Mee osoo tan eegalii koppiliinkii 200 galchaa dafa. Miliyoona jechuun isin jalaa fagaata nama 600 miliyoona galuu isin jalaa. 200 galchaa akka inni firoota. Sharing doctorii waan jaalatu waan abdatu nama tokkotti himne keessanii abbaan qabu push godha waan ta'eef taappii qofa naa godha taap koppiliink. Taap koppiliink namni 1,100 kun taap koppiliink. Fikirii keessan agarsiisa warri walloo sagalee taana jettan uummata walloo biraa badana jettan immootu booda sa'aatii 3tti akkanumatti dachaa koota gilee deemin dhufa dhufina. Amma rakkoon koomentii jalatti maatu jira Oromoon kun. Oromoon dhumaa jira sagalee taatan. Gilee namni geemii taphatu kun akkatti kumaatamaan dhuftan. Gilee gargaarsaa hin dhabamtan. Nuti sagaleellee tayaa jirra. Mallaqallee kennaa jirra. Alama risiitii irra agarsiise aslima kan hunda kenna jettan maqaa rabbi. Wallaahi. Aslimatu kana hunda kenna biyya baqaa taa'ee jettan. Isin dhugaa tap itti mudachuudha.
Fataa saba keenyallee gargaaraa jirte. Halkanii guyyaa yoo boonnellee hin ta'u isinii galee. Saayidee boolleen hin ta'u. Anama akka mataa kiyyaatti akkasuma saayidee cinqii qofa haa ta'u jaallu. Cinqamullee hin fedhu. Because I am biyya baqaa jira. I am fira Amerikaan qabu. I am fira Kanaadaan qabu. I am fira Austraaliyaan qabu. I am namni na gargaaru tokko hin jiru. Maatillee ana ofii gargaarata waan ta'eef biyya baqaa kana keessa saayidee ofirra boo'ee of maraachuun barbaadu. Because yoo ani maraadhe tokko. Dhageessanii akkaan jeeti inni baaba biraa seene taaptaabii itti muddaa sheer godhaa inshaallah duutanii hin baddanii osoo isin jirtanii hogganni ija tanatti harka laadha ijaa barta ana biratti. Ayyaa miskiina. Rabaafna hayaallu tokko ammoo tokko moon. Nafisa osoo suman nafannisan maqaan keetii fi suman nafannisaniinis walitti dhufa. Karaa garee bar kanaan nu yaaddesse. Kanaan nu yaaddesse bar. Achaadhaan makkatti. Acha. Ni kolfa boo ijoolleen hundisa. Si salphisuun barbaadan. Haa ta'u fi bakka. Si daktor. Elaa namtichi kun nama kabajamaa. Nama sabboonaa, nama takkaa gandummaadhaan nama walitti hin buusin, nama takkaa waa takka nama miidhin, waan takkaa nama miidhin nama bilisa, viidiyoo takka hojjetee fi hawaasa isaa zanaaf hataa godhee nama isaan bashannansiisaa ture bara. Koo maal taate? Ati mataan kee viidiyootti yaalaattee guyyaa beekaa zanaa itti amma bar nama walitti buuftee maarree poolitikaa biraa osoo hin taane nuti tokkoffaa akka warra soddaatitti jaarsi intalateenna rifeensi isaa guutumoo hir'uu dhalaaluu barbaadu. Doktorri akka doktoraa tokkotti illee maali rakkoo irratti halkanii guyyaa koofii afuraan buufne kun yaaddoo irratti ta'e. Yoo rifeensa qabaatte akka gidee biraa akka koofiyaa yeroo hundan godhanne. Yoo qabaanne immootu sii dhaabuuf qandoo xiggana akka Naziiriif Habtaamuu lamuu fa'aa yoonii maanyaa fa'aa dhaabbatan sii dhaabuuf laaluu feenaa jedhan kun ijoolleen miskiin. Lamaan nyaam yoo moo'anne ilaalla yoo moo'achuu baatne nasiiba tapha dhumaatti gaa'is hundi keessan taphii godha. Carraa yaalla sheerii godhaa taappii godha. Gaa'is tapha dhumaatti. Amma yoo kana moona ilaalla. Yoo akka carraa moona ilaalla. Yoo kana dabalnee baana. Raabrii keessan isin raabrii. Taappii godhaa gaa'is. Yaala amma taappii godhaa harkili. Raabrii keessan. Jimaa bareedaa isin yoo ta'u kana namni ni jiraami. Takka moomni mukaa jira maal sodaatanii? Shinfatiin jaalatta rakkoon keessan bara. Enchino wale jettanii kana katanii agaruma. Taap godha. Shinfatiin dhaga isinitti hin dhagaamin. Enchino wale taappii godha kunoo dhaqqabne. Hundi keessan silkii qata. Hundi keessan koomentii akkanumatti qata himoon. Koomentii gidee amaara hojiin taphannu cufnu gidee soddaa hojii taphannu cufnaa miti. Fedhima keessa hin taap godha irraa mulqinee ilaalla. Jawaada. Bilbilataa jira kun sagatichi. Laa bilbilataan. Faabikko. Maal dinget? Laa bilbilaan turre habibi. Hin barreessiteefi? Na dhaqqabi taphaadhumaatti yaa'anii jirtaa sila. Ati jaartii jabduu sanuu qabdaa itti barreeffattanuu. Ta'een arafaa jirtiin. Gaa'is jabaata! Bimboodha haa'u bara isin kun. Isin ana jedhee akka hoolaan abbaa gaarii qabdu haala haala ciisa jedhanii ani immoo filaasira toluu hin dhabsiisa. Sanaa hundi keessan taappii gora. Namni tokko hafuusaa baraa kenna. Hoolaan abbaa gaarii qabdu haala haala. Baaskeetii lafa gaa'is. Wana hori nama ilama sanna. Sanaa jedhaa isin abdii deebisinaa. Ay naasiri barbaga hayruu tana wajji nyaanne ilmaa dhiira. Wayyo. Eeni wajji nyaate. Isi mee laphee tokko naa jira. Faayizaa. Muka nyaadhu ati. Awa bara hawaasni isaa kun. Gaa'is raabbarii isaa kun hawaasni jaalatamu. Ayyuu. Jabilloo yaalaan sodaatimu.
Dabino guys. Rappara isaanii salphisuun fedhan. Sabab Dabino yaala. Maal isinii haa kun? Dabino yaala sodatina. Naasiri keeppii lamara. Kuma shannu jalaala shanii. Nabisa. Abbabiyaa thank you. Wadir mallashaati. Kophaata adatiifaafi. Thank you very much. Thank you very much. Koomiyaan irraa ba'aa jirtu. Maal isinii haa godhu mi'aan? Maal godhamee taappiin hin jiru. Giftii kennuu hin dandeettani jedhee miskiinoo. Maal isinii haa godhu? Dulaa irraa baasu. Mana dhaqee dulaa irraa baasu. Sanii shakkee irra bilaa eegeedha wayii dhufaa jeetinas. Wallaa irra. Ta'a bulte. Ela qamaa bullee migisee dhufee xiqqoo irrii bina dinnaan bakka akkanumatti hin ta'a ture dhiiroo akkamii wayii dhufaa hojjees shakkee ture. Taappii godhamee akka walitti ol yaan. Falmee. Bareeda durba durba. Anta yaa beelellee arreeqa. Rabbi si baase bakka. Bara hawaasa kiyya kana hawaasa barna akka hamileen jechuun ni jira miti. Keeppii lama faana akkaan bareen maata biraa baasuu dhiisi. Yaati waan ta'e. Korsaayi salaam no. Bara hawaasa kiyya kana. Hawaasa kiyya kana. Guys kanuu jirra. Yoo dandeettani. Maal isin yaa godhu? Mee maal isin yaa godhu nafiisaa? Billaacha bara rukana kan lapheen dhadhan qarataati yeroo dhibbata kan billaahi. Isa yaa. Warri koobiyaa ta'e laaluu fedha akkatti ejjeree warra chigisi kennu abaaraa. Jedhura akka wanti jedhaa rakkisaayit. Okay. Hello. Guys, आपकी वाली कलू ये हो कैसा का बात है? Tiin bakka. Bilise. As kubbata hola duwida kala kubbata umbi keesanu. Warri asitti ababaa darbitan. Warri asitti taap gootan. Umbi keesanu as kubbaba anaa isiniin deema. Billaa aleek. Maal isinii haa godhu? Taatirimba. Way bilise. Yaa bilise. Maal haa godhu doktora? Guys, I'm do follow na gola. Account ni sana rawa. Hello? Maal haa godhu? Bakka malatan nor ka ba? Malatan nor ka ba ter. Tahu dhabuudhaan wanti ati galgala jalqabaa wanti ati baruu dhufte ta'uu dhabuudha. Ani yee kattiin argina. Malatan kee fudhu deemi maanu dhabdee miti bakka. Koranya. Miira keessaa bahi doktor. Yoo fete koofiyaa irra kaa'u miti. Yoo gubbaa sanitti simmintoo tolchitee itti qadaade nu galcha. Koofiyaa kee. Way 1 million seene. Miliyoona seensisa. bim. Ijoollee maan shamarran baay'een ati daa'ima shawwadamaa jiran hawwanno yaanii mana koofiyaa miti. Dhagaa achirratti ijaartee nan galchu. Tala taatuu fi ijaaratte. Mana gabbaash. Doktor, gisee waan namaa jettu bara sila ala taate malee hidhaan lamaa buqqiftaa bara ija gurgurbatte. Serius je wajah. Berkhawatir kan tadi serius je kewadah terbatas. Wallahi je jalan. Ari koofiyaa miti. Yoo hawulti achirratti ijaartee mana gabbaash. Ani simaa yaadati. Yoo rifeensi irra jiran turkii si keessuuf. Soddaan, hiriyyaan, raappariin Oromoo ittiin dhaga'iin daa'imman biyyaan hojiin. Dantaa yaadalla. Sumbari. Sun tabirati bar jaalanti san tabirati jaalanti Oromoo tabirati. Ada bini. Rappariin kuni jabeeffamuu qaba. Rapparii keessa waa hunda caalaa rapparii keessa jaaladha jabee isaan walitti bakka mabaraatiin. Okay, yeroo meeqa? Wayi rapparii koofiyaan baafan. Yeroo shanii? Oromoo. Maa jechuun kaa
dhugaalleen ni jiraamiti yaa Jira dhaggeeffadhuma. Chilota keetii raapparii taate kadhattee miti dandeettii kee agarsiifteti. Oromoo. yaa inni wanta Raapparii Oromoo kashagooyeef daansii ammayyaa daansii Afrikaa kanan haadha faatee onnee fuudhee Kuweetin irraa biyya galchee biyyarraan Dubaay keessa noortee Kaayiroo fide. Gooticha abbaa jaalalaa raapparii keessan jabeeffadha. Iddagam ariif nama. Kaniin asiin jee bari shanama guuti baqaayee shanam guuti sanum takka etteemi. Haadha faatee keessaa baafnu gizee si faarsin itti dhagama jedhee dibar. Hin jirtu as jala. Afaan keessatti jechoota gizee si faarsu fayyadamu kana haadha faatee keessaa baatee jedhu moo itti si maku. Feetutti makii feetu irraa irisi ana kaniin asiin jee yeroo shan qofa. Ahlan wa sahlan. Ante moraalii mushurraa dhahii dubannaati. Yeroo shan tokko jedha yee lama sadiya. Oromoo raapparii keessan tokkocha qabdan kana eeggadha. This rapper is namichi osoo shisha harkisu qallatee du'e karaa paraa kan addunyaa isa maqaan isaa inni Bombaarlee. Amma dinaa da wani tamar. Asi ada mu jiru par adam ki as deviste na da var. Ma tu tise bomber lage shari. Michael Jackson os hin ta'u. Kanuma kan shishin pesa no son godina khafete je wi wala wis khalifa bi wala unda je wafet. Oromoo Hamza Haji raapparii keessan Michael Jackson Oromoo soddaa doktorii jabeeffadha. Si ta'e? Ani dhuunfaa qabaman. Amma lama barakaayette lama sadii. Ati agaaree gadee harkiftu koofiyaa ofirra baaftee maaliif firiizii kee akkana gogoone akkana. Doktor adabbii warfaan raawwadhu ni ati adana adabu jirta waras deebite. Okay, laati akkana gogorannaan bar yaada. Na yaadachiisi harkaan gattaay. Jechuun kan faaruu fi wanni sana amma maal beeta shiyaamiin biroo waan jebeeta. Maaliif walii galtan qalootaa baasuu irratti? Dirqama yoonii fi simoo'ee qalootaanii baastaa yaadabbii. Ati yoo mootii sama kataata. Doktorummaa irraa mulquu deema. Maa hubatta. Bakka isaatiif fudhachuu deema doktorummaa? Bakka isaatiif doktorummaa fudhachuu deema? Baatee maal argeetiin jira feesbuuk irra gaddiftee turte? Halee bara halee dhufee nama bareedi. Okkee na qabee. Hayee? Baastu malee jee halee jalaa hin milike. Hayaa? Har'a sagantaa qabatee natti deebi. Dirqama qalootaa baasuu qabdi. Ati ammata meeqan baafne qalootaa tana? Guddaa kana keessa akka rabbiin isin hambisuu fi baay'ee namatti tola. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Thank you. Jirta? Maal godhaa jirta Hamza? Mi'a akkam? Nagaa fayyaa. Baga jiraattan. Taphachuu jirtu moo maal godhaa jirtu? Asliin kokkee na qabee asliin yoo simoo qalootaa baafta jee eda halees natti oolee harkaa milikee arras natti hin deebine. Dhaggeeffadhu. Alaal. Salaamu alaikum. An waan danuumaa isaan ture erga liivii keessan asliif si kaleessa argee qoosaa miti. Hamzaan kun hanga yoomiitti rakkoosa hamaaf saaxilame barmeexaa baasuu rakkata jedhu ijoollee baay'ee naasa'ee as keessa jira. Birrii doolaara 1,200 jira. Rifeensa sirriitti dhaabamu jira. Keessaan na dubbisi booda kunoo birrii walitti guuruu jalqabnee jira rifeensa sii dhaabsisuuf. Kana booda barmeexaa tokko sirratti argamu.
Inshallah mana kiriin fadaro meetan. Maal teerbeessa maal. Wani kuma tumaatu. Turkii dhaquudhaaf birrii guddaa gaafata waan ta'eef kunoo awwala normaalii muratti achi kaatee ofirra dhaabsiftatti. Yoo barbaadde rifeensa bobaa kee jalaa yoo barbaadde immoo intinirraa maqaa dha'uun barbaadu yoo safuudha jedha Oromoon achirraa intini gootee ofirra firfirsitu. Sirriitti sii qaba. Abdusee akkiin jeeti. Argitee wayi beekta mataanii. Oromoon si jaallata habiibiyaati. Oromoo si jaallatu kana ishii jedhi fudhu. Oromoon si jaallataaf rakkoo kee kana hubatee mallaqa sii guuraa jira goofandimiidhaan. Rifeensa sii dhaabee akkasi barmeetaa ofirraa lafa keessoo. Amin jedhiti goofandimii sii banamu kanas dhayitee dhaabbata. Ani yoo ati immoo rifeensa bakka biraatiin qabdu ta'e asiifan kenna kunoo ajjala bobaa jalaan qaba. Bakka biraa hanuuraan raayuu. Gabbuu yookaan jira hundaa hojii keessatti garaagara yookaan afaan qabu. Ammalii fi waan baalagee yoo dhiigira bayi asii bira ababaan akka darbitee wallahi dhaabete magaalaa dargee ta'u hin jiraatu. Warabbal kaamalee kenneen akkati barmeetaa baaftu godha. Ati aartii wajjin taphan leenca kennaaf barmeetaa akkasirraa intani gootu. Ashii naafeeti ayyee asuma waliin qabbanaa eeguudha. Waan barbaadde seefii qabadhu kottaan sodaa dhiiseen jira bar jireenyi kaata gaazii natti ibsu qabe. Ati nama wagiti amma tuumbii utaalee wayyee haan feesee ruuti. Mi'a Wayii akkamii? ati fuulan gooreen gaafa na argitu an nama si jaallatu maafii hanga yoo naatti bulookiirra na kaasen. Bilook irraa siin kaasati miitii mana goota mana kee dhufnaan asittiin Dhaggeeffadhu muutii si dhaggeeffadhu warabbal kaaba sila ati an si hubachiisuudhaaf mee dhagaa tokko an dhugaan dubban. Mana kiyya dhufte koominti barreessite si wajjin qoosaan ture. Ani immoo maal hin barbeetu? Modereetara sii kanna jedhee mirkaaneen jira gaafas. Iskii tasa haasaa ture yoo argaa ture. Modereetara sii kanna jedhee kooti muutii godhe. Modereetara sii kanna dogombora bar muutii fi modereetarri wal fakkaata yeroo tokko tokko. Modereetara kennaaf jedheen gadi qabee.